Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota fuula miidiyaa keenya. Beekamu yeroo damee dhimmoota paaspoortiidhaan wal qabatan irratti wantoota tokko tokko isin ibsaa turuun keenya ni yaadatama. Maarri ammas paaspoortiin inni duraa san weebsaayitiin isaanii cufamee waan jiruuf weebsaayitii haaraan paaspoortii eegalee jira. Paaspoortii kana galmaa warreen barbaadan as shokaayii kan guyyaa 2 fi kan guyyaa 5 akkasuma immoo kan idileellee waan jiruuf dhuftanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Paaspoortii kana galmaa'uudhaaf akka dirqamaatti wantoonni isin barbaachisanii tokko waraqaa eenyummaa kan gandaadha. Lammaffaan immoo waraqaa ragaa dhalootaadha. Inni sadaffaan naashinaal ayidiidha jechuudha. Wantoota kana sadan keessaa tokko namni hambisee galmaa'uu hin danda'u jechuudha. Paaspoortii kana argachuu hin danda'u. Isaan kun sadan akka dirqamaatti barbaachisu jechuudha. Paaspoortii kana immoo isa duraarraa wanti adda isa godhu inni duraa yeroon turtii inni itti expire ta'u turtii waggaa 5 qaba jechuudha. Inni ammaa kun garuu turtii waggaa 10 waan qabuuf namoonni umurii waggaa 25 ol taatan paaspoortii kana yoo guuttatan yoo immoo yoo haareffatan waggaa 10 jechuudha. Inni duraasa waggaa 5 inni paaspoortiin inni ammaa kun waggaa 10 jechuudha. Kana galmaa'uu warreen barbaadan biiroo keenya qaamaan dhuftanii galmaa'uu dandeessu. Fageenya irra warri jirtan immoo lakkoofsa jala kana jiruun karaa teelegiraamii quunnamtanii galmaa'uu dandeessu.